Hey nagaa siif haa ta'u. Hello kootu gara kiyya misraachoo sitti himaa. Isa kana sitti himaa isa kana hubadhu. Wanti haduu gadi wanti isaa innati hawwite hundumti isaa siif hin guutama. Innati barbaaddus hundumti isaa siif hin kennama. Amma biyya lafaa kanarra jiraattu fataa zanaa jetteeti hin jiraatta. Kanaafiyyuu gara keenya kootu. Maarree Waaqayyoon maal dhabeetiin isarraa baqattare? Mana Waaqayyoo keessa maaltuun hin jirre? Hundumti isaayyuu guutuudha. Biyya lafaa kanarraa amma ati jiraаттuttis yoo duutettis kan lubbuu keetiif jireenya bara baraa qabu Waaqayyo duwwaadha. Biyya lafaa kanarrattis inni sin rakkisu, inni rakkina kee hin fura. Waaqayyo irroo keetis siif hin guuta, inni sirraa hin fagaatu. Sitti dhiyaata, si wajjin adeema. Waaqayyo yeroo kamiyyuu gaariidha. Umuriin namaa waggaa 70 hagam dheeratus 80 jedhamee caafameetiin jira mitiire. Umurii kee gabaabduu amma biyya lafaa kanarra jiraattu kanatti gammaddee jireenya irra afaa jiraattee babbashaattee yoo jiraattu, garuu borummoo yoo rakkatte, borummoo yoo abiddaan guggubatte maal bu'aa siif qabaree? Amma biyya lafaa kana gubbaa irra jiraattutti waa rakkattus, miidhamtus, dhukkubsattus, beeloftus rakkina kee dandeessee Waaqayyo wajjin walii galtee jiraatteetiin gaafa dachee tanarraa godaante jireenya bara baraa Waaqayyo faana jiraachuu siif wayyuure. Dhuguma siin jedha, isuma siif wayyan jedha. Ganama babbareeddee galgala fokkisuurraa, ganama gammaddee galgala gadduurra, ganama uffee issee jettee gammaddeetoo galgala keessa wayyoo way carraa koo jechuurra. Kanaafiyyuu amma biyya lafaa kanarra jiraattutti rakkattus gadditus obsiitii Waaqayyo kee wajjin walii galii jiraadhu. Kan boriitu caala. Dhuguma siin jedha, kan boriituun caala.